dhaabbilee garaagaraatu jira wajjin hojjechuuf qophiiwwan keenya bareedaadha nuti iyyuu ta'u waamin isaanii dhufu. Qaawwa banaa hedduudhaatu hin jiranii jechuu dandeenya. So hadhammoo uummata Oromoo addunyaa dhabeessuudhaaf miidiyaa kanatti fayyadamnee. Miidiyaa Soofumar kanarratti kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraati kan si walitti nu qabdee qeeqa keessanii fudhanna. Sagantaawwan adda addaa ilmaan Oromootiif uummata Oromootiif barbaachisoodha jennee yaannu. Sagantaawwan isin biraan ga'uuf qophii irratti jirra. Qophii keenyas xumurannee jirra. Afaan Oromootiin amma kan jalqabaati jirru afaan Amaaraas immoo yeroo gabaabaa keessatti akka jalqabnu asumaan isaan beeksisuu barbaanna. Soofumar Miidiyaa. Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Soofumar qophii keenya Soofumar irraa har'a isin jalqabneeti jirra. Egaa jalqabnee turreerra garuu haala kanaan wal geenyee tiimii keenya yookiin immoo maatii Soofumar wajjiniin wal geenyee yeroo jalqabaatiif istiidiyoo keenyatti kan argamne har'adha. Baga nagaan dhuftanii baga amma haala kanaan wal argine isin jechuun barbaada. Egaa har'a kan haala kanaan teenye egaa istiidiyoo keenyatti argamnee fi maaliin dhufaa jirra? Maalirra jirra? Maaf turre kan jedhu sanallee achumaan kaasna. Ammoo eenyudha warri amma maatii Soofumar kun eenyu isaanii? Mee isaanillee maamiltoota keenyaan hordoftoota keenyaan wal barree gara hojii keenya itti aanutti immoo darbuu fi dirqama muuxannoo maalii qabna eessarraa dhufne kan jedhu sana walii ibsuun akka wal barruuf akka wal beeknuuf barbaachisaa waan ta'eef haala kanaan wal geenye so maaltu adda nu godha maal waan addaa finnee dhufuufi kan miidiyaa kana banne kan jedhu sanas waliin kaasuu fi egaa isin immoo hanga xumuraatti nu hordofaa nu waliin tura kan isiniin jennu egaa maatii Soofumari hanga xumuraatti nu waliin tura. Soofumar Miidiyaa. Egaa deebineeti jirra akkuma duraa duubaatiin akkuma muuxannoo keenyaatiin haala sanaan kan haasofnu ta'a. Egaa isin dursa jedhee yaada. Uudii Muusaa baay'een keessan ni beektanii miidiyaa garaagaraa irratti. Uudiin immoo eenyu kan jedhu sana ofii isaatiif afaanuma isaatiin ofaa ibsuuti. Qophii maalii immoo qabatee dhufaa jira laata waan addaatiin kan jedhu sana Uudii irraa jalqabna. Okay, Messi Galatoomi Uudii Muusaatiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa joornaalizimii fi koominikeeshiniin eebbifame. Ergas booda immoo assistant lecturer irraa jalqabee mootummaa biras hojjedheetiin jira. Achirraan gara OMN irraan ammoo gara FIB irraan ammoo gara Prime Media irraan gara Ubuntuudha. Ubuntuudha irraan ammoo gara waliif jecha irraan tana Soofumar Miidiyaadhaan jira. Yeroo turtii kana keessatti ammoo dhugaa himuudhaaf muuxannoo fi barumsaan mooratti hin baratin hedduu argadheetiin jira. Guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaa biyya teenyaa tana keessatti ammoo yeroo muuxannoo kana hunda hojiirra dabarsee horadhe kana gaappii maaltu jira akka jedhullee qoradhee agareetiin jira. Har'a gizeen gama Soofumar Miidiyaadhaa dhufu immoo gaappii miidiyaalee afaan Oromoo keessatti ispeeshaalii addatti jiranii fi industirii fi guddina dagaagina miidiyaa Itoophiyaa keessatti wantoota hudhaalee ta'an gufuu ta'an kana bifa guutuuniin if qopheessee dhufee jira. Bu'uuruma saniin qophii adda addaatiin asirratti dhiyeessaa gara Soofumar Miidiyaadhaatiin oduu fi odeeffannoo xiinxala torbaanittiin dhiyeessaa kan miidiyaaleedhaati. Sanirraa kaafee ammoo qophii miilan travel show asirratti hin qabaani. San biras dabree ammoo deeyilii oduu barreeffamaatii fi oduu sagaleenis inni hojjedha aankariidhaani. Dabalata ammoo qophii alangeet irrattis ni hirmaadha. Gama poodkaastiidhaatiinis ammoo wal harkaa fudhaatu hojjenna. Qophii mana kanaa maatiidha waan taateef miira maatiitiin wajjin hojjenna. Qophii mana kanaa keessatti namni tokko akkasitti itti goggogee takka qabatee deemuu hin jiru. Kanaaf wal harkaa fudhaati hojjenna. Bifa saniin hanqina miidiyaalee biyya tanaa keessa jiran san inni guutaa banaa miidiyaalee biyya kanaa keessa jiran inni guutaa inni gizeen jalqaba gara Soofumar dhufe jechuudhaani abdii saniin dhufe akkuma ammoo abdadhee dhufe san gizeen dhufe Soofumar mana isaa laalu Soofumar dhugumaani miidiyaa hanqina yookaan ammoo banaa guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaa Itoophiyaa keessatti mudatan san sagantaalee guutuu qabatee dhufe
Kana gisee jennu hanqina banaan akka miidiyaalee afaan Oromootittis dabaree ammoo akka miidiyaa Itoophiyaatti jiru hanqina qabiyyeedha. Kontentiin isaan dhiyeessan qabiyyee irratti takka gara mootummaa ciqilfatti takka gara alatti ciqilfatti qabiyyeen baalaansiin ta'u yeroo madaalawaadhaa miti. Qophiilee bashannansiisasii miti. Irra hedduun barsiisasii miti. Qabiyyee waliin isaan beekamne irra guddaa miidiyaaleen dhiyeessanii. Kaammoo miidiyaaleen walabaatis hin jiranii. Kaanis mootummaa mormanii. Kaanis ammoo mootummaa deeggaranii. Nuti ammoo qaasa hunda guuttanneeti miidiyaa taanee gama Soof Umariin dhufnee jirra jechuudha. Ittiin deebi'ee yeroo hin qabu. Egaa Udiin kana jedheeti jira. Ammoo laliseef carraa kenna. Lalisee Mokonnin jedhamti. Kanaaf immoo isheen of barsiisti. Tole ulfaadhumasi. Ani Lalisee Mokonnin jedhama. Kanaan dura yeroo muraasaaf miidiyaarra hojjedhee nan beeka. Wiirtuu miidiyaarra yeroo muraasaaf hojjedheera. Egaa baay'een keessan kan na beektan immoo walaloodhaani. Kitaaba walaloo cabaa cabsan jedhu kanaan dura barreesseen jira. Osaa awwaardii irratti illee badhaasaa Outstanding Studentiidhaan badhaafameen ture. Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa akkaawuntingiidhaan kan inni eebbifame. Egaa ammoo gara Soof Umar dhufeen jira. Soof Umar irratti immoo qophiiwwan walaa gaafannu jedhu kan dhimmoota ol ta'aa siyaasaa, dinagdee akkasumas hawaasummaa irratti xiyyeeffatan nan qopheessa. Qophii alangee jedhu illee waa'ee lankoo wajjiniin nan dhiyeessa. Egaa sagantoota kanaan gara Soof Umar irratti dhufeen jira. Wantoota isheen kaastee wal haa gaafannuun haaddi tokkidha. Akkuma argitan egaa isheen akka keenya kana kolfitu. So qophiiwwan akkasiitu jira. Istiidiyoo kanatti affeeramanii dhaabbilee siyaasaa garaagaraa ta'uu danda'a. Warreen yaada adda addaa qaban, ilaalcha garaagaraa qaban asitti dhufanii yaada isaanii kan itti ibsatanidha. Yaada isaanii yaada bilisaa kan itti ibsatanidha. So miidiyaa harka keessanirra jiruun odeeffannoo bilisa ta'e ni argattu. Soof Umar Miidiyaa. Egaa dubartoota caalaa miti mana kana keessatti dhiifamaa warra dhiiraa sinillee hin dhuftu. Itti aansuutiin ammoo Radeet Zagayyee Hordofaa. Isheen isa muuxannoo qabdi. Ishee maraa dhaga'uu wayyaa waan ta'eef isheef hin dabarsa caalicha. Ani Radeet Zagayyeen jedhama. Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa joornaalizimiidhaan eebbifamee jira. Hojiidhaanis Prime Media keessatti sagantaawwan garaagaraa hojjanneetu jira. Dabalataanis kaameeraa duubaan ta'uudhaan sagantaawwan baay'ee edit gochuudhaan hojjadheen jira. Amma immoo gara Soof Umar Miidiyaa dhufuudhaan sagantaawwan adda addaa qopheessuutti jira. Sagantaan qopheessu keessas sagantaa maaltu haaraa jedhu torbee keessatti yeroo tokko kan darbu jira. Sagantaan sunis baay'ee bohaarsaa fi kan irraa baratan kan akka ta'u abdiin qaba. Sagantaawwan biroos kan isin biraan ga'u ta'a. Galatooma. Egaa isheen akkuma isinitti himtee ogeettii kaameraamaanii jedhama malee kaameraa uuman hin jiraa? Dhageessanii beektu baay'ee roogii guddaatu jira. Ammallee warri nu fuuldura jiran warra dhiiraati. Isheen garuu kaameraa uumanidha. Akkasuma qophii ediit gochuutiin qophii ishee namni ediitiin godhuufi. Kanaaf baay'ee warra dandeettii qaban muuxannoo qaban hundaafuu ammoo carraa walii kenninee akka waliin hojjennu warra walitti dhufnedha. Galatoomi jennaani qophii maaltu haaraa haala addaatiin odeeffannoo garaagaraa akka argattaniif torbanitti wantoota taateewwan ta'an isinii gabaasti. Wantoota haaraa hin dhageenye Soof Umar irraan dhageessu jechaadha. Soof Umar Miidiyaa. Soof Umar yeroo hundaa filannoo keessan gootanii qophiiwwan hedduu argattu. Qophiin alangeen baay'ee dhimmoota qorannoo yakkaa garaagaraa biyya keenya keessatti raawwatame fi dooseen isaanii cufaman hedduu irraa baratan kan jenne filannee isinii dhiyeessina. Akkasumas immoo akka addunyaattis yakkoota gurguddoo hojjetaman gama seenessuutiin Maammadii fi Radeet isinii ibsu jalaan ibsee Maammad naalolaa jira. Amma immoo gara Maammadiittaan darbaa. Maammad Mustafaa jedhama. Ati hoo maaliin dhufaa jirta? Muuxannoowwan akkamii qabda? Maal dagaagfattee jirta kan jedhu sana siif carraa kennin. Ulfaadhoo galatoomasiyyee akkuma beekamu miidiyaan Soof Umar miidiyaa guddaadha. Ani immoo carra qabeessa miidiyaa kana keessa makamu kiyyaan jalqaba irratti. Because ati nama muuxannoo guddaa qabdudha. Waggoottan dheeraadhaaf miidiyaa afaan Oromoo keessatti gahee guddaa nama taphatte. Sirraa immoo waan guddaa barachuudhaaf si wajjin hojjechuudhaaf asitti argamu kiyyaan gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Itti aansee immoo asiin dura wantoonni hojjenne maal fa'aa yoo jedhame waan baay'eetu hojjetamee jira. Miidiyaa afaan Oromoo keessatti akka nama dhuunfaa tokkootitti already kana gaafa jedhu especially waltajjii gubbatti tiyaatira garaagaraa qopheessuu, fiilmiiwwan adda addaa barreessuun, sagantaawwan artistootaa fi dargaggoota wal quunnamsiisuu keessatti gahee guddaa taphachuudhaan iventii garaagaraa organize gochuudhaan dabarsee jira. Amma immoo miidiyaa soofumarii keessatti sagantaawwan babbareedaa ta'an fakkeenyaaf amma sagantaa Alangee jedhamu irratti baay'ee sagantaa barsiisaadha. Sagantaa waan addaa nama hubachiisuu danda'udha. Sagantaan kuni miidiyaawwan afaan Ingiliffaa irratti argine yeroo baay'ee afaan Amaariffaatis afaan Oromiffaattis baay'een jiru. Kun immoo maal qaba gaafa jennee kaafnu uummanni ilaaf ilameedhaan akka waa wayii xiinxallu gochuu keessatti gahee guddaa qaba miidiyaan kenna kanarratti sagantaan dhiyaate jechuudha. Galatoomii qophiin egaa keessummaa soofumar anatu qopheessa. Keessummaan soofumar egaa jaarsa ta'uu danda'a, nama guddaa qonnaan bulaa keenya fakkeenya ta'uu danda'a. Ijoollee xiqqoo reefu dandeetti addaa mul'isan ta'uu danda'a. Artistoota keenya ta'uu danda'a. Akkasumas immoo barsiisota, hakiimoota warreen irraa barannu warreen muuxannoo gaarii qaban hawaasa barsiisuu danda'an jenne gara nafduutiin isaan afgaaffii goonaa fi keessattuu immoo kaayyoon keenya ittiin beekamuuf otoo hin taane beeksisuu barbaanna. Nuti dhaloota beeksisuu barbaanna, dhaloota jajjabeessuu barbaanna. Warra carraan arganne warra dandeettii qaban gara nafduutiin warra kanaan dura miidiyaa irratti hin baaneef dura carraa kennina. So haala sanaan isaan dhiyeessinaa, istiidiyootti finna, istiidiyootti waliin haasofnaa waan isaan barbaadan immoo alatti affeerra. Waliin bashannanaa haala sanaan isaan wajjiniin turtii taasisnaa. Bakki kun bakki keessummaa keenya soofumar jechaadha. Istiidiyoo kana keessatti iddoowwan garaagaraa qabna. Bakka sagantaan itti hojjetamu akkasuma soofumar poodkaastiin akkasumas alangeen qophiiwwan kan biroos kan itti hojjetaman jira. Akkuma argitan istiidiyoo bal'aa qabna, gahaa qabna. Yoo itti hojjenne immoo waan guddaa hojjechuu dandeenya. Humna xiqqaa kanaan soofumar baannee deemuuf jirra. Kanaaf qophooftaniirtan. Hunda keenya qopheeffannee jirra. Itti aanuutiin mee waanuma xiqqoo kaasuu fi hanqinni miidiyaa biyya keenyaa maalidha? Akkuma ati kaastee yeroo baay'ee Oromoon waliin hojjechuuf waa hojjechuuf ni karoorfatanii ka'a. Hamileetiin ka'a. Achi booda immoo gidduutti hafaa fiixan baasu. Akkasuma waldaa ijaaraa, garee ijaaraa, dhaabbata wayii ijaaraa achi booda immoo karaatti hafa. Kuni maalirraani ta'a kan jedhu sana hiikkaawwan garaagaraatti kennuu dandeenya. Garuu kan waliin beeknu baay'eedha. So miidiyaa kana keessatti hanqinni jiru maali? Hanqinni nuti duuchuuf dhufne hoo maali? Moo akkuma kanaan duraasuma teenyeetuma afgaaffii gooneetuma dhiyeessinee miidiyaadha jennamoo maali kan jedhu sanallee waliin kaasna. So maaltu nu hanqataa? Maalti daballa? Maali immoo gara fuulduraatti ammatti kan hojjennu maali? Gara fuulduraatti immoo kan hojjennu maali kan jedhu sanas walumaan kaasna. Maaliifin jedhaa kana waan isin hin beekne hin jiru soofumar keessatti. Hundinuu abbaadha jechaadha. So kana mee udirraa hin jalqaba. Soofumar miidiyaa. Messi galatoomii fayyaa ta'ii dhugumatti yoo guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaa afaan Oromootiin dalagan kan Oromoo kana kalaallu taate bakka hedduutti qoonnee ilaaluu dandeenya. Mainstream miidiyaa, digital miidiyaadhaa fi print miidiyaa yookaan online based katee websaayitii kana magzeeniidhas matseetii kan afaan Amaariffaatiin jennuun kanas ilaaluu dandeenya. Qaawwa banaa hedduudhaatu jira hin jiranii jechuu dandeenya. Miidiyaalee nama gara piriintii miidiyaatiin jira yoo miidiyaalee maxxansaatiin ilaalle bariisaadhaa fi kallacha Oromiyaa qofaatu jira. Sanuu kan mootummaadhaati malee hin jiru gaazexaan. Kan sanarraa fi immoo dhaloonni dubbisuu dhiiseera. Dhaloonni dubbisuu dhiiseera. Daqiiqaa daqiiqaa takka akkasuma akkas godhaa deema. Sanuu daqiiqaa tokkoon fixu bara. Daqiiqaa tokkicha sanuun fixu koontentii tiiktookii malee hin jiru. Gama digital miidiyaadhaattis yoo kan dhufnu taate ammoo digital miidiyaan afaan Oromoo kan sirnaan hojjetu akka instituutioniitti dhaabbatee hojjetu hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. yuutuubii namoota dhuunfaadha. Kanneen koontentii kwaalitii hin qabne akkuma mana ifii ta'anii namni tiiktook seenu sanitti ajanduma tiiktook gubbatti tireendii ta'e gama yuutuubiidhaatii fi gama akka digital miidiyaatti nu dhiyeessu malee hin jiru jechuu dandeenya jechuu gabaabinaan. Gama mainstream miidiyaatti yoo dhufne OBN, ETV afaan Oromootii fi miidiyaaleen
instituushinii ta'e dhaabbatee jiru ka mootummaa kana malee hin jiran jechuu dandeenya. Miidiyaaleen hedduun tokko gara dijitaalaatii fi gara meenistriimiitiin hojjechuudhaaf waggoota dabran kana keessa waggaa hanga muraasa irra dabare kana keessa miidiyaan meeqa akka hundeeffame ni beekne jechuudha oduu dalagaa turre nutis bakka adda addaa hojjechaa turre. Istaaf godhan hundi isaanii bakka takka osoo hin gahin waggaa tokko waggaa lama bara muraasa gisee hojjetan istaaf godhaa ni kufaa takka ammoo adda faca'anii sababa garaagaraatiin dabree ammoo FM'n afaan Oromoo yoo ilaallu taate kan mootummaadhaa malee galanni abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaatii fi mootummaa biyya bulchaa jiruuf haa ta'u osoo kunuu jiraachuu baate hin jiru jechuudha amma industiriin miidiyaa Oromoodhaa kuni dhugaa himuudhaaf qooda walii kaa deemuun gaariidha jechuudha. FM yoo ilaalle FM dide jiran kana keessaa FM'n dhuunfaadha yookaan ammoo koomershaaliidha isaa ta'u firiin tokko afaan Oromoo ni jira. Hin jiru jechuudha. Kunsheemi uummata miliyoona meeqa ka FM tokko hin qabne jechuudha. Matseetii yoo kalaallu taate Addis Istaandaardi afaan Oromootiin eegalee isa qofaatu jira. Sanuu ammoo onlaayin beesdiidha. Beeka akkasii gurguramuu miti. Gama hedduudhaan bana hedduu jira. Qaawwa hedduu jira jechuudha. Industirii miidiyaa afaan Oromoo kan uummata Oromoo kana keessa. Akka biyyaattis ammoo kanuma jiru ta'e addatti immoo gizee gama keenyatti as finnu gama afaan Oromoo kanarratti qaawwa guddaadhaatu jira. Nuti ammoo hanga rabbii gaditti hanga danda'ametti masiin carraaqqii guddaa gooteen miidiyaan Soof Umar kun hundeeffame gama hojiitti seenee jira. Miidiyaan kun hojii seenuu qofa osoo hin ta'in humna namaa fudhatee deemuu danda'u maateriyaala guutuudhaa wajjin qopheeffatee humna namaa qabu kanaaf ammoo wantoota barbaachisan hunda guutee fi sirnaan osoo istaagiin goone bifa galma ga'uun ammaaf saatalaayitii kireeffatee piroogiraamoota isa barbaadaniin piroogiraamoota isaa keessaa hanga muraasa gama saatalaayitiidhaatiinis miidiyaalee garaagaraatii wajjin meenistriim miidiyaa garaagaraatii wajjin saatalaayitiidhaan dabruuf waliigaltee xumuratee jira. Qophiileen kaan ammoo gama toora sooshaal miidiyaa keenya yuutuubii, tiktookaa fi feesbuuka dabalatee weebsaayitiin teenyas yeroo gabaabatti gallakkisna qopheessinee ifa harkaa qabna achirratti gallakkifama jechuudha. Gama tokkoon gara saatalaayitiitiin uummata bira ga'uudhaaf uummata keenya carraa moobaayilaa harkaa yookaan ammoo tekinooloojiidhaatiin arguu hin dandeenyeef isaan bira saatalaayitiidhaan ga'u kutaalee Oromiyaa mara addunyaa hundarra gamasiin saatalaayitiin ga'uudhaaf gama biraatiin ammoo warra carraa aksesii qabaniif gama dijitaalaa kanaan ga'uudhaaf qophoofnee inerjii teenya guuttannee kaanee jirra. Rabbiinis nu gargaara dhugumaan carraaquudha jirra waan ta'eef ummanni Oromootiif ammoo ummanni bal'aan mootummaanis abbootiin qabeenyaatis kaampaaniileen biyya teenyaatis qaawwa ammaan tana gabaabinaan yeroo qabnu wajjin irraa dubbadhe kana laaluudhaan fuulii sappoortii nu godhan jennee iyyaannaa maaliif yoo ka'ennu taate yoo miidiyaan qabaanne ummanni guddaan kun waan tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf jaarraa dijitaalaa kana keessa faayidaa miidiyaadha. Uummata Oromoo caalaa namni beeku hin jiru jechuudha. Jijjiiramni biyya kana dhufe dhugaa himuudhaaf sababa miidiyaa dhufe hammaatu haa tolu jijjiiramichi sababa miidiyaa dhufe jechuudha. Kanaaf miidiyaan hedduu murteessaadha. Jijjiiramichi akka itti fufuufis qaamni dhimmi ilaalu asumaan akka itti yaadu jecha kanumaanin gola guyyaa lagama kiyyaan maal baay'ee bareedaadha. Yaada bareedaa kaastee Udiin egaa nama muuxannoo guddaa qabudha. Egaa peejii keenya Soof Umar jedhu irratti oduuwwan gadhiifaman isatu qopheessaa isatu baay'inaan irratti hirmaatee haala bareedaa ta'een xiinxaloota gurguddaa keessattuu ulaa galaanaa irratti dhiyeessaa jiru baay'ee bareedaadha. Galatoomii jennaani. Soof Umar Miidiyaa. Dhaabbilee garaagaraatu jira. Nu wajjin hojjechuuf qophiiwwan keenya bareedaadha. Nuti iyyuu ta'u waamin isaan dhufu. Nuti jabaannee hojjenneedha. Yoo hojjennee dhimmoonni nuti kaasnu hawaasa bira karaa gahuun yoo mijeessine kaawwan dhaabbileen hin dhufu yaada jedhuun qaba. Hundaafuu wanta baay'ee bareedaadha kan kaaste sana hojjechuuf kaane kan karaatti hafuufis immoo dhimmi guddaan isaa dhimma maallaqaati. Homtuu hin jiru. Namni yaada dhabee miti waan hojjetu dhabee miti yaadota gurguddaa jajjaboo
sagantaawwan babbareedoo uummataaf ta'an baay'ee namoonni yaada qaban baay'eetu jira. Sana garuu maallaqa yoo hin qabanne kamuu eessattuu jijjiiruu hin danda'amu waan ta'eef kan ammoo akkuma ati jettee dhaabbileen garaagaraa nu wajjin hojjechuutiin dhaabbata isaanii yoo beeksifatan tajaajila isaanii yoo beeksifatan karaa salphaatiin hawaasa bira gahuu danda'u. Maaliif sooshaal miidiyaatiin liinkii waan goonuuf peejii keenyas haa ta'u yuutuubii keenya namoota baay'ee bira gahaa jechaadha. So kun isaaniifis carraadha. Nuufis immoo akkasuma imaluuf adeemuuf jijjiiramuuf tarkaanfii itti aanutti darbuuf nu jabeessa waan jedhu kaasuufini namni itti dabaluu jiraate immoo carraa kenninee fi goolabuus hin dandeenye. Egaa ani immoo wanti irratti dabaluu barbaadu sagantaawwan afaan Oromoo baay'inaan hin jirani. Yoo jira kan jiranis baay'inaan wal fakkaataadha. Nuti immoo kanarraa kan adda nu taasisu sagantaawwan adda addaa ilmaan Oromootiif uummata Oromootiif barbaachisoodha jennee yaannu. Sagantaawwan isin biraan ga'uuf qophii irratti jirra. Qophii keenyas xumurannee jirra. Sagantaa keenya ilaaluuf mana galtanii TV'n banus isin hin barbaachisu. Karaa salphaatiin bilbiluma keessan fayyadamtanii argachuu ni dandeessu. Isinis sagantaawwan keenya hunda isaanii akka ilaaltanis affeerraa keenyadha. Dhaabbileen garaagaraas nu waliin akka hojjettan affeerraa keenyadha. Galatoomaa isiniin jenna. Soofumaa miidiyaa. Egaa miidiyaa Soofumar kanarratti kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraatii kan masii walitti nu qabdee ilaalcha garaagaraa namoota qaban godinoota garaagaraa irraa namoota dhufnedha baay'een keenya. Egaa kun immoo yaada keenya gar tokkotti finnee yeroo hojjennu tokkummaadhaan yeroo hojjennu garamitti deemuu akka dandeenyu illee agarsiistuudha. Kan biraa yeroo ga'aa nu laattee turte wal baruudhaaf namoota waliin beeknedha nuun baay'een keenya kan asitti wal agarree yeroon ga'aa nu kennamee wal barree maatii taanirra miira maatiitiin sagantaan asirratti darbuun nuti isaayyuu kan hojjetamu jechuudha. Kan biraan qeeqa keessaniin fudhanna. Sagantoota hedduu irratti qeeqaa fi yaada uummataa ni fudhanna jedhameyyuu hagas mara qeeqa suni fudhatamee hojiitti kamuu dhiisuu danda'a. Nuti gaan dhugumaan qeeqa yeroo jennu arrabsoo miti. Arrabsoo osoo hin taane qeeqa sagantaa keenya irratti qabdan yaada qabdan. Professionaalii ogummaatiin nama nu qeequ nama yaada nu kennu. Kana sirreessaa kana dabalaa wanta jettan nu qooduudhaaf mirga guutuu qabdu. Nutis immoo yaada keessan hojiitti jijjiirree egaa fooyya'insa miidiyaa afaan Oromoo irratti ni agarsiisna jenneetuma abdanna. Waaqestuu gargaariin. Amiin. Yaa Rabbi nu gargaari jenneerra. Egaa akkuma isaan kaasanitti masiyyee wanti baay'ee nama miidiyaa afaan Oromoo keessatti hanqinni guddatu jira. Hanqina sanni hiikuudhaaf already guutuudhaaf osoo hin taane waan ga'ee kennaa achiif gochuudhaaf dhufnee gara miidiyaa Soofumariitti. Already akkuma duratti kaa'aa ture miidiyaan Soofumar miidiyaa guddaa akka ta'u hawwiin kenna. Yeroo dheeraadhaaf deemee nu qofaa miti waggoottan 30 hadhaa waggoottan 40 hadhaa jiraachuu miidiyaa qabu ta'uu qaba. Kun immoo kaayyoo guddaa qabanneetti deemaa jirti socho'aa jirra. Amma uummata Oromoo keessatti wanti kaafnu hawaasa tokkoof waan afurtu barbaachisa. Peest waan jedhamu tokkotu jira. Political, economical, social, technology waan jedhamu jira. Oromoon amma siyaasa keessatti gahee ni qaba. Socho'aa jira. Siyaasni isaa bulaadha. Economically tattaaffiidhaa jira amma haala amma jiru keessatti. Social yoo ilaalle immoo sirna gadaa ni qaba. Haala addaatiin immoo ifi jaarii socho'aa jira. Technology keessatti immoo hanqinnatu jira amma. So technology gaafa jennu miidiyaan illee isa tokkodha. Miidiyaa kana keessatti immoo uummanni Oromoo akka jabaatee participate godhuuf. Amma yoo waa'ee warra Turkii yommuu kaafnu namoonni mana fi ta'anii fiilmii garaagaraa ilaalu. Fiilmii afaan Turkii Hindiin fa'a. Kun immoo maaliin dhufe? Biyya Turkii jedhamtu hin beenu silaa osoo miidiyaan jiraachuu dhaabateeti. So hadha immoo uummata Oromoo addunyaa dhabeessuudhaaf miidiyaa kanatti fayyadamnee waan uummanni Oromoo qabu kennaa isaa, kalaqa isaa, dandeettii isaa, humna isaa qabanneeti hawaasa kanaaf hawaasa uummata Itoophiyaatiif qofa osoo hin taane Afrikaatiif qofa osoo hin taane addunyaadhaaf dhiyeessuudhaaf kaayyooffannee socho'aa jirra. Akkuma duratti leelloon kaafte waaqni nu milkeessa jennee abdanna. Ni tarkaanfannaa ni milkoofnas. Milkeessa. Afaan Oromootiin amma kan jalqabaatu jirru afaan Amaaraas immoo yeroo gabaabaa keessatti akka jalqabnu asumaan isaan beeksisuu barbaanna. Ammaaf mee kan maas sochoonee ilaalle afaan Amaaraatiin immoo waa'ee Oromoo hojjechuu akka qabnu waliigalleeti jira. Sanas hojjechuuf qophii keenya hunda xumurreeti jira. Kanaaf akka nu daawwattan filannoo jalqabaa taasisanii akka nu daawwattaniif gamanuma isinii dhaamuu barbaanna. Egaa mariin goonee fi maatii Soofumar kan waan isin barsiisne qophiin keenya har'aa kanuma fakkaata. Egaa yeroo biraa sagantaawwan keenya itti aananiin walitti deebina. Ammasittuu nagaatti jennaan egaa wanti jennu jira. Galatooma. Ayyee.
Wafumaan miidiyaa.